akkuma beekamu instituutiin kun kaayyoon ittiin hundeeffame keessaa tokko qorannoowwan adda addaa sirna haqaatii wajjin wal qabatanii jiran adda baasanii yaada furmaataa dhiyeessanii sirna haqaa cimaa akka biyyaatti akka naannootti akka horannu barbaadame dambiidhaan kan hundaa'edha. Kanarraa kaa'amee liqisoonni hoggoottan darban keessatti qorannoowwan adda addaa qoratee dhiyeesse. Qorannoon kunis sirna haqaa keenya sirna haqaa cimaa ijaaruu keessatti gahee olaanaa gumaachaa ture. Kan amma dhiyaataa jiru mata dureewwan gurguddoo 5 dhiyaataa jira. Kunis sirna haqaa keessatti rakkoowwan jiran adda baasanii furmaata kennuudhaaf kan yaadame gumii liqisootiin mata dureen kun mirkanaa'ee gara qorannootti deemame. Qorannoon kunis erga qoratamee dhiyaatee jedhee har'aa workshooppii mirkaneessaatiif kan dhiyaatedha. Egaa gumaachisaa sirna haqaa cimaa qabaachuudhaaf qaamoleen haqaa cimaan jiraachuu qabu. Qaamolee haqaa cimaa jiraachuudhaaf immoo qorannoo rakkoowwan jiran qorannoodhaan yoo adda ba'anii jedhan rakkoo sanarratti hojjetame sirna haqaa keenya cimsaa deemuu hin danda'ama. Egaa rakkoon mul'ataa ture keessaa tokko dhimma walitti bu'iinsa seeraa federaalaa fi naannoodhaan ba'an walitti bu'anii hojiirra oolmaa irratti rakkoo bal'aatu ture naannoon keenya. Egaa sirna federaalizimiitiin bulla. Sirna federaalizimii gaafa bullu naannoon aangoo mataasaa qaba. Federaalis aangoo mataasaa qaba. Egaa akkaataan aangoon itti qoodamu haala gurguddaa sadiin qoodama. Tokko aangoo federaalaa qobaatti kan naannoos qobaatti kennanii kaa'uudha. Tokko lammaffaan kan naannoo yookaan kan federaalaatiin kennamne immoo kan haftee ta'e jira. Kan immoo waliin aangooloo jedhamee adda ba'ee jira. Kanaaf kana keessatti aangooloo sana keessattis ta'e aangoo mata mataadhaatti kenname keessatti walitti bu'iinsatu uumamaa jira. Seera baasurraa ka'ee jechuudha. Egaa gaafa seerri ba'ee hojiirra ooluu keessatti isa kan filannaa kan jedhu mana murtii irratti rakkoo cimaa ture. Kan mana murtii keenyas hojiirra oolchuu qabu. Labsii naannoo keenyaan ba'e hojiirra ooluu qaba. Labsiin federaalaa ba'e immoo jira. Kanaaf gaafa walitti bu'u isa kan fudhanna kan jedhu rakkoo cimaa ture waan ta'eef kan akkamitti hojimaata kana sirreessuu akka qabnu qoratamee dhiyaatee jira. Egaa tokko akka yaadamu furmaatatti kan dhiyaatee jedhee naannoonnis haa ta'u federaalli aangoo daangaa aangoo heera mootummaatiin isaa kenname kabajee baasuu qabaadha seera gaafa baasu kun furmaata tokkodha. Manneen murtiis gaafa hojiirra oolchanu kan manneen murtii naannoo seera naannootiin ba'e hojiirra oolchuu akka qabanu akka yaadaatti kan dhiyaatee jira. Lammaffaa immoo labsiin federaalaan ba'u hirmaachisaa ta'uu dhabuudha. Walitti bu'iinsi kun kan dhufaa jiru hirmaachisaa waan hin taaneef federaalis akka fakkaatetti baasa. Naannoon aangoo naa kenname heera mootummaatiin naa kenname jedhee baafata. Gaafa ba'ee jedhu immoo walitti bu'iinsa uumamaadha waan ta'eef kun gaafuma seerri ba'u hirmaachisaa ta'uu qabaadha. Keessatti seerri naannoo federaalatti ba'u naannoleen yoo irratti hirmaatanii jedhanii seera naannootii wajjin akkaataa walitti bu'uu hin dandeenyeen labsiin ba'uu akka qabu kan agarsiisu waan ta'eef kun kana kan biraa olaantummaa isa kamtuu hojiirra oola kan jedhu akka seera biyya keenyaatti olaantummaa heera federaalaa kaa'ame malee olaantummaa seera federaalaati miti yoomti kaa'amee jiru jechuudha. Kana heerri kan keenya beekaatuma callisee waan ta'eef kana kan kaa'ame kan ifatti maal ta'uu qaba kan jedhu heerri gaafa fooyya'u kaa'amuu qaba. Dhimmi biraa immoo hubannoon jiraachuu qaba. Naannoo abbootii seeraattis haa ta'u naannoo qaamolee haqaa adda addaatti seera kana gaafa hojiirra oolchinu akkamitti seera naannoo dhimma naannootii hojiirra oolchina kan federaalaa immoo akkamitti hojiirra oola kan jedhu irratti hubannoon jiraachuu qaba kan jedhu dhiyaate. Kan biraa egaa sirna haqaa cimaa jiraachuudhaaf naamusni qaamolee haqaa murteessaadha waan ta'eef qorannoon biraa kan hawaasa mana murtiitiif akkasumas hawaasa biiroo abbaa alangaa akka waliigalaatti jiru irratti sadarkamaa irra jira. Naamusni kun immoo yoo kabajanu ta'e rakkoo inni fiduu danda'u ulfaataadha. Egaa sirna haqaa irratti namni amantaa uummataa horachuudhaan kan danda'amu hawaasni naamusaa yoo hojii isaa naamusa guutuudhaan hojjetedha. Naannoo kanatti rakkoowwan asiif achitti mul'ataa jiran abbaa alangaa keessattis mana murtii birattis rakkoo mul'ataa waan jiruuf maddi rakkoo kanaa maal inni kan jedhu qorannoon adda ba'ee jira. Rakkoo kanarratti yoo hojjennee jenne immoo sirni haqaa keenya naamusa haa ta'ee fi amantaa uummataa horachuu waan danda'uuf isarratti kan ilaalamudha. Qorannoon kan biraa kan dhiyaatu dhimma bara dijitaalii keessatti barbaachisummaan yookaan bu'a qabeessummaan dacha dhaabbiif naannawaa maal inni kan jedhu ilaaluudha. Yeroo ammaa akkuma beekamu manni murtii waliigala Oromiyaa kenna tajaajila abbaa seerummaa kana dhaqqabamaa gochuudhaaf dhimma hojii isaa dijitaalaayiz godhee jira. Hamma wiirtuu gandaatti gadi buusee jira. Egaa kaayyoon dacha dhaabbiif naannawaa dura hundaa'e qaamaan uummatatti siqanii uummata tajaajiluudhaaf kan yaadame. Amma teknooloojiidhaan uummatatti siqnee tajaajila taanaan dachi dhaabbiif naannawaa bakka bakkatti hundaa'e kun barbaachisummaan isaa maal inni kan jedhu qorannoon dhiyaataa jiru jira. Egaa kana keessatti maali kan laalame yoo dachi dhaabbiif naannawaan bakka bakkatti humni namaa asiif achi qisaasamee jedhe giddu galeessa irratti tajaajilatu kennitu rakkoo qabaata waan ta'eef yoo teknooloojiidhaan
bakka inni jiru tajaajiluu dandeesse qaamaan achitti dhiyaachuun hin barbaachisu waan ta'eef naannoo kanatti qaawwii jiruu fi maaltu ilaalamuu qaba kan jedhu wanti dhiyaate jira. Egaa ammatti dhimma kallattiitii wajjin wal qabatee dachii naannawaaf dhaabbii achumatti yoo ilaale garuu dhimma waliyyataa wajjin wal qabatu tajaajiloota biraa yoo giddu galeessatti to'achuu dandeenya kan jedhu yaada sana dhiyaate. Adeemsa keessa garuu dhimmi kallattiis taanaan bakkuma tokkotti maaneej gochuun danda'ama. Dhimma kallattii namni mana isaa taa'ee himata isaa dhiyeeffachuu danda'a taanaan deebii kennuu danda'a taanaan falmii gaggeessuu danda'a taanaan dhaddacha dhaabbiif naannawaa jettee bakka bakkatti hundeessitu kuni qisaasama humna namaas fiduu danda'a waan ta'eef maal ta'uu qaba kan jedhu qoratamee jira. Kan biraa hiika heeraatii wajjin wal qabatu hiika seeraatii wajjin wal qabate. Egaa seeronni baay'een kan federaalaatiin ba'an afaan federaalaatiin ba'u waan ta'eef isa gara afaan keenyaatti gaafa jijjiirre rakkoowwan mul'atu akkamitti immoo jijjiiramuu qaba. Egaa seerri naannoo kan keenya afaan Oromootiin ba'a. Kana barbaachisummaan afaan biraatiin qophaa'uu jiramoo hin jiru. Yoo jiraate immoo jalqabuma gaafa wixineessurraa kaa'ee afaan lamaanuu qophaa'uu qaba moo gaafa afaan Oromootiin qophaa'ee ka'ee immoo jijjiiramuu qaba dhimmi jedhu hojimaata wal fakkaataan jiraachuu qaba. Labsiiwwan adda addaa ba'an jiru. Egaa tokko kan biiroon abbaa alangaa arga ba'ee ka'ee afaan Oromootti afaan Amaariffaatti jijjiira seeruma labsiinuma ba'ee sana akka caffeetti immoo seerri hundinuu gaafa wixineeffamu afaan lamaaniif wixineeffamuu qaba jedha. Isa kamtuyyuu irra caalaa bu'a qabeessa kan jedhu irratti qorannoon gaggeeffamee jira. Bu'aa dhiyaatu sana irratti kan mari'atamudha. Akka waliigalaatti egaa ilqisooni akkuma sila kaase kaayyoon isaa riiformiiwwan sirna haqaa keessatti gaggeeffamu kana akkamitti qorannoo adda addaatiin cimsuu dandeenya jedhamee kan hundaa'e waan ta'eef hojii kana sirnaan baataa jira. Keessatti kan mana murtii aadaa qofa fudhannee yoo ilaalle manni murtii aadaa tajaajilli kennaa jiru yeroo ammaa sirna haqaa naannoo keenyaa jijjiiruu bira darbe akka biyyaatti fakkeenya ta'ee hojiirra oolaa jira. Naannoleen hundi mana murtii aadaa akka naannoo qabatama naannoo sanaatti seera baasaniitti hojiirra oolchaa jiru. Kun qorannoo ilqisootiin kan deeggaramedha. Egaa kan akka fakkeenyaatti hin kaasee malee qorannoowwan ilqisoodhaan gaggeeffame gara 90 sanaa olidha. Kana keessatti fooyya'insa seeraa wanta barbaachisu fooyya'insa hojimaataa wanta barbaachisu irratti qorannoon bal'aan gaggeeffame hojiirra oolaa jira. Haala kanaan adeemsinu sirna haqaa cimsuudhaan adeemaa jirru bu'aa olaanaa gumaachaa jira. Ilqisoon kana caalaa cimee akka biyyaatti fakkeenyummaa agarsiisaa jiru kana akka Afrikaatti illee fakkeenya akka ta'udha kan barbaadamu kun cimee itti fufa.